Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Oromoo Multiimiidiyaa maatii Oromoo Multiimiidiyaa warreen taatan hundinuu bakka jirtanitti salaamanni rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jechaa har'aas kunoo sagantaa qabadheetu dhufee jira sagantaa gaafadhuuti keessummaa tokko qabadhee dhufee keessummaa sanii waliin turtii goonaa gaafii isaaf dhiyaate deebisuudhaaf indileen asitti argamee jira keessummaan keenya kan har'aa Nuraddiin Suleemaan jechuun dirree entertainmentii irratti namni baay'een keessatti beektan jeetin abdii qabaa isa waliin turtii goonaa Tanaafuu gaafii gaafii dhiyaateef maal jee kan deebisu kan waliin laallu tahaa way seessaa sagantaan Oromoo Multiimiidiyaa isin bohaarsa asumaaniin gama sagantaa isin dabarsa. Karaa miidiyaa kanarraa maaliif baddee jaalallee ni qabdaa'ee takka dhuftee si jaaladhee na fuudhi yoo sin jette maalii deebisaan keetii dirree entertainment maaliin dhufaa jira afaan Oromootiin yoo qodoleetu taate dhagaytiin qabu bakka hin qabu maaliif akka ta'e ani beeku. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu hordoftoota fi kabajamtoota chaanaala Oromoo Multiimiidiyaa Production hunda keessanuu salaamanni xiyyaa kan onni irraa buqqee bakka isin jirtanitti isin bira haguu isiniin jaa. Arraan tanaa Oromoo Multiimiidiyaa Production irratti keessummaa isaa sagantaa na gaafadhu yookaan gaafadhu jawirratti dhihaadhee gaafii hawaasa irraa naa dhiyaatteef akkaan deebisaa kennuuf Oromoo Multiimiidiyaa Production afeeruu keessaniif hedduu takka naa galatoomaa jajjabaadhaan isiniin jaa inshaallah. Akkasumatti Oromoo Multiimiidiyaa Production fi miseensa Oromoo Multiimiidiyaa Production hundi keessanuu jabaadhaan isiniin jechuu barbaada. Gaafii hanga naa dhiyaatteef inshaallah deebisaa quubsaan kan na jeetiin abdadha. Hanga dhumaatti na waliin turaan isiniin jaa. Gama gaafii tiyyatti ugaan dabaruu gaafiin takka faadhaa keettuu maqaan kee guutuun eenyuu jetti. Maqaan kee guutuun Nuraddiin Suleemaan Usmaan Alii Hassan Gellee Elamoo itti idaayotte sittiin idaa. Asuma irratti isinirraa dhaaba inshaallah akkasii jechuun maqaan kee guutuun. Gaafiin lammaffaadhaa eessatti dhalattee jetti. Nuraddiin katti dhalatee warri isaa maatiin isaa jireenya baqaa keessa osoo jiranii dhalatee biyya Jibuutitti dhalatee osoo daa'imaatii anaa xiqqaate kaniin magaalaa Dirree Dhawaatti galee achitti akkasii jechuudha. Jibuutti dhaladhee Dirree Dhawaatti guddadhee jechuudhaan. Gaafiin itti aantu amma eessa jiraattaa jetti. Amma kaniin jiraadhu biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessaan jiraadhaa jechuudha. Gaafin afuraffaa jaalaltii takkaas qabdee jetti. Dhugaa himuudhaaf jaalaltii na qabdee jirti yaa na qabdee ni beekti. Gartee yeroo dura lafaa kaanu san naannoo sanitti na qabdee turte. Kutaa sagal akkanaan garaan sagaafa san. Shanaffaan jaalallee ni qabdaa'ee jetti. Enggak, jaalallee hin qabu. Gaafin jaffaadhaa karaa miidiyaa kanarraa maaliif baddee? Gaafin tun gaafii nama hedduutiin hin beeka. Namoonni hedduun keessaanis na gaafatanii hin banne ni jira. Garuu akka dursanitti aktiivii miti. Akka gartee zamana duraa sanitti hedduu aktiif ta'ee fayyadamaa hin jiru. Numaan jira garuu miidiyaarra. Akkasii inshaallah fuula duraaf rabbiin fedhe bal'inaan akka duraanii sanitti inshaallah irratti aktiif ta'uudhaaf ni yaalla jeetii yaada inshaallah. Torbaffaan akkeettu dirree entertainment maaliin dhufaa jira? Yaa dirree entertainment hojiilee hedduu takka akka pirojektiitti lafa kaayyatee jira ture. San keessaa tokko sagantaa keessummaa ture. Sababaa gartee haala takka haala mijatuu dhabuutii fi yeroodhaaf dirree entertainment sagantaa isaasan addaan murree jirra. Garuu yeroo hangam takkaaf hanganaaf hangasiif waan ja'amaatii miti. Maybe addaan muramee hafuu danda'u mala hanga dhumatti or sagantaa biraatiin gartee
bifa biraatiin walitti deebi'uu illee ni dandeenya. Akkas jeeti yaada ammaaf gartee hojiin gartee hojii hojjetamuudhaaf lafa teessu hedduu takkaa jira. Ammoo ammaaf kanaa jee addan baasee himuudhaaf natti ulfaata jechuudha. Inshaallah fuula duratti anaaf illee wahuma waliin laallu taate jechuudha. Gaafiin 8ffaa keettu mee nashiidaa jaalattu keessaa takka nuuf jedhii. Waan ajaa'ibaati. Dhugatti sagaleen xiyyattuun nashiidaadhaaf ni taati. Wallahi hataatun sahu giin ammoo nashiidaan akkaan lubbuurraa jaaladhu. Nashiidaa lama afaan Oromootii fi afaan Amaariffaa keessaa. Afaan Oromoo keessaa nashiidaa yatiim jettu san akkaaniin jaaladha. Sagaleellee ittiin qabu isiniin jeetiin jira. Haaluma yaalu walaloo lamaa sadii illee taatu. Yatiimummaan tuni nama sa'a miti waan bifa hoorini madaalanii miti. Hanganuma naa qabadha. Ayyee gaafin itti aantu keettu fuulduraaf maal tahuu feetaa itti. Wallahi inshaallah fedhinnaa rabbiitiin fuula duraaf inshaallah rabbi wajjiniin taajeetiin abdadha. Daa'ii saadiqaan ta'uu barbaada. Wanni ana keessatti illee argamu fedhinnaa illee qabuuf gartee daa'iidha. Da'waa kanarratti akka maleen hawwii qabaa fi yoo rabbiin jee daa'ii akka addunyaatti inshaallah rabbi achiin nu haa ga'u niin tahaa jeetiin abdadha inshaallah. Kurnaffaa gaafin kurnaffaadha mudannoo si mudattee kan hin daganne nuuf himii jetti. Mudannoon tun bara 2009 na fakkaata akka Itoophiyaatti bara 2008 9 toora kana kiramtii keessa karaa Oromiyaa kana keessaan achi kutee Hararguma bahaa kana keessaa naannoo takkaan dhaqee jechuudha. Hararguma bahaa tana keessaa biyya takkaan dhaqee baadiyyaa takka. Bitti san akka malee bareeddu akka malee dasseetti hawwisiilleen akkuma dirree dhaati hedduu hin hawwitu nillee hin qabbanoitu jechuudha. Hangaan achi taa'ee I think guyyaa 16-17 kanaan taa'ee na fakkaata. Soomana keessa ture yeroon akka dheynetti galgala akka dheyne gattatteenyee hiraata nyaannetti saayiboota kiyyaa wajjin dhaqee mana fira isaaniiti. Mucoon isaanii mucoon mucoo habootiin saayiboota kiyyaa wajjin ilmaan haboo walii ta'anii telefoona silkii takka nuuf fidde jechuudha. Silkii tuttuqan jechuudha zamana san. Taas duubaan maayikil qabdu takka namni yaadatu yoo jiraate akkana gama duubaati maayikil qabdi. Isiin ammoo iskiriin tachuma qalama faa gama jalaa kanaa qabdi silkiin gaafa sanii. Kana dhuga silkii fidde silkii Osmaan tuttuqu jiru naa tuqamu dinnaaniin mee qalama isiin qabdaa hin jeeni. Eeni jireettee deemtee qalama biik dabtaraan kataman kana naaf fiddee dhuftee. Ammallee gartuu gaanii yaadadhe gartee dubbii ta'e akka malee hofala guyyaa isa illee hofaleetiin osoo didee jechuudha halkan guutuu. Mudannoo tana jireenya kiyya keessatti akka malee hin irraanfadhu jechuudha. Mudannoo ajaa'ibaati. Mudannoon hedduudha tan nama mudattee taniin ammaaf yaadadhe taniin ammaas hanga ammaatti gartee injoo itti godhu mudannoo tana jechuudha. Gaafiin 11ffaa ni baratamuu ni hojjettaa jetti. Barataadhaan mallee hin hojjedhu barnoota irraa hin jiran mallee kana. Gaafiin 12ffaa warra jadiidaa wajji baratte keessaa nama 10 maqaa nuuf himii. Yaa Allah hin irraanfadhu. Nama 10 miti sanii olillee himuu hin danda'a. Maaliif barattoota hedduu wajjin baradhe. Amma gartee nama 10
maximum nama kudhan yoo himinaan jette kilaasii hojii baradhe qofa keessaa nama kudhan. Allahumma salli ala Muhammad. Ana tokko. Hamzaa lama wajjin baradhe. Saahiboota kiyya isaan lachuutu akka malee jaaladhaani. Hamzaa Kabaabur Rahmaa galu tokkoo fi akkasumatti Hamzaan tokkos karaa laga harree sanuma gala. Lama Hamzaa lama Suheib Al-Fatih, Suheib Sheikh Amin Bro, Sadi Usama saahiba kiyya kaaniin jaaladha isallee afur. Umar nama lama wajjin baradhe. Umar nama jaanii illee gabbata dheeraa tokkoo fi Umar diimaa tokko. Shan Taajir. Jaha Allahumma salli Ibrahim Ibro torba. Ibro torba. Wallahi amma na jalaa bade amata dheeraa ta'ee jira. Kaayoo xiqqaate amata jaha shan toora kan ni ta'a. Akkas inshaallah barattoota nama torba hime inshaallah warri inni irraa fudhallee dhiifama naa godha hedduu takka. Warraan hin gartee yeroo eegaan amma biyyaa beellee gartee deddeebi'ee isaan harkaa jiru kaniin ammaan tana yaadadhee isinitti hime jechuudha. Gaafiin 13ffaadha. Gaafii ajaa'ibaati. Takka dhuftee si jaaladhe na fuudhi yoo sin jette maalii deebisaan keetii ja'a. Hedduu nama dhiba gaafiin akkanaa. Deebisaan kiyyaa namni san dhugaa rabbitti nama dhuguma rabbii saniin sodaa rabbii qabu nama diina isaatiif bakka guddaa kennu yoo ta'e haala amalli isaa yoo naa ta'e numaan fuudha. Akkas 14ffaan hangam booda fuudhuuf yaada qabda. Itti karoorfadheen beeku. Inshaallah gaafa rabbiin jee numaa ta'a. Du'aa fi fuudhaa waan namarraan oolle jedhanii giin hangana hangasi jee waaniin gartee wanta kayyadhe daangaa kayyadhe hin qabu. Gaafa rabbiin jeetti inshaallah numaan fuudha. Gaafii 15ffaa hawaasaaf maal dabarsuu feetaa itti. Gaafiin tun gaafii bareedduudha. Gaafii silaa agartee nama akka kiyyaa osoo hin ta'in nama narraa hayyuu guddaan jechuudha. Halkanii guyyaa dabarsaa fi jiru hawaasaaf. Wallahi hawaasa keenya wanti takka wanni hin jiru. Keessattuu akka hawaasa Oromootti dhimma artii kanaan wal qabatee waan takka lamaan jechuu barbaada. Oromoon gama artiitti gartee ilmaan hedduu takka qabdan, ilmaan jajjabaa kan gartee waan hedduu hojjechuu danda'u qabdan, garuu ilmaan keessan kanaa itti fayyadamuutti hin jirtan, isaanillee fayyaduutti hin jirtaniin jechuu barbaada. Hawaasni Oromoodhaa ijoollee artii talafaa kaatu tana gartee cinaa dhaabbattanii jajjabeessuu danda'u qabdan. Ijoolleen hedduu tasammuu qabdu, tasammuu addaa qabdu, hedduu takkaa jira. Gartee artiin Oromoodhaa YouTube irratti haa ta'u whatever bakkuma fedhettu gartee wanti dalagan takka gartee akka Oromootti yoo daleedu taate yookaan afaan Oromootti yoo daleedu taate dhagaytiin qabu, bakka hin qabu, maaliif akka ta'e ani hin beeku. Ammoo afaan kaaniif yoo daleedu taate ati Oromoo tahii waan feete tahii afaan Oromootiin dalagii, afaan Somaaliitiin dalagii, afaanuma fedheenu yoo daleede gartee ati ni milkooyta jechuun akka malee hordoftoota isin harkatta. Sagantaa fokkotullee dalagii, sagantaa teetillee itti yaaddoytee itti cinqamteen dalagini giin bakka barbaaddu san numa geesse jechuudha. Si ol kaasan hamilee si godhan jechuudha. Hawaasni afaan biraa dubbatu, afaan Oromoo hawaasni afaan Oromoo dubbatu yoo haasawni dhageenya nama miliyeenaan lakkaa'amu irra guddaan baadiyyaa jiraatus gartee hangi magaalaa fi naannoo biyyoota alaa keessa jiran gartee kanaa ol jechuudha. Hanga sadarkaa amma namni Oromoo tokko irra jiru ol asii olillee isa deemsisuu danda'an jeeti yaada. Hawaasa kiyyaa
wal jaaladhaa, wal jajjabeessaa, ijoollee teessan jabeessaa, artii teessan jabeessaa, afaan keessan jabeessaa, aadaa teessan jabeessaa. Hedduu takka isin jaalannaa, hedduu takka isiniin boonnaa. Rabbiin bilisummaa nu haa kennu, biyya teenya irratti abbaa biyyaa nu haa godhu. Akkasuma gartee tokko nu haa godhu. Diina keenyaaf illee gartee warra quuqamu Rabbi nu haa godhu. Gammachuu fi bilisummaadhaan Rabbiin biyya teenya keessatti Oromoo kan addaan fafface hunda Rabbi walitti qabee haa deebisu jechuu ni barbaada. Umriin haa dheeradhaa inshaallah, guyyaa takka numa bilisoomnaa keessaa baanaa guyyaa tokko inshaallah jeetiin dhaamuu fi barbaadecha hawaasa kiyyaaf. Gaafiin dhumaa dhaabbata Oromoo Maltiimiidiyaatiin maal jettaa? Wallaahi dhaabbanni Oromoo Maltiimiidiyaa jajjabaadhaa, ammallee durillee hojii boonsaa hojjechaa jirtan, hojii artiin wal qabatu akka Islaamatti akka Oromootti hojii gurguddaa hojjechaa jirtan, dandeettii guddaa qabdan isiniin beekaa. Ispeeshaalii Iiduu akkasumatti Ahmad Ibrahim Jooqaaw Jaalallee isaan lamaan san likkittiin isin beekaa. Dandeettii guddaa qabdan, jabaadhaa, Rabbi isin cinaa haa dhaabbatu. Abdiin murinaa, wanni guddaan gartee abdii muruu tana artiin Oromoodhaa namoota hedduu abdii murachiiftee, namoota hedduu gartee hamilee dhabsiistee jechuudha. Akka hawaasa keenyaatiin wal qabatee jechuudha. Namni sababaa san irratti dhaabbatee abdii mura. Akkasuma ijoolleen Oromoodhaa keessattuu Oromoo Maltiimiidiyaa kanaa hoggaanii fi isin afeeranii keessummaa isaan afeeruu barbaadan jechuudha. Isin afeeranii nu argama isiniin ja'an argamaaf piliis ijoollee abdii murinaa, walitti waanyinaa. Oromoon wanni guddaan kana akkamitti na afeeraa, inni sadarkaan isaanaa gadi, an sadarkaan tiyya guddaadha, akkamittiin chaanaala kanaarra mul'adha. Waan akkanaa kana Oromoo keessa wanni jira. Piliis hanga danda'amutti wal jajjabeessaa, waliif dirmadhaa, wal cinaa dhaabbadhaa. Xiqqaan xiqqaa guddisaa, guddaanis xiqqaa yaadadhaa. Guddaan xiqqaa guddisuudhaan akkaan wal kabajaa. Oromoo Maltiimiidiyaa tiimni isaa guutuun hedduu takka isin jaalannaa, jajjabaadhaa. Lafaatiin teessan akka lafatti hin hafne, akka sadarkaa guddaarra dheeyxan abdii guutuun isinirraa qabaa. Hin laafinaa, abdiin murinaa, Rabbi isin cinaa jiraatuun isin jechuuf barbaada. Haaluma kanaan itti fufaa. Hedduu takka isin jaaladhaa, hedduu takkaan isin kabajaa. Akkasi kanaan isin jechuu barbaada warra Oromoo Maltiimiidiyaa Piroodaakshiniif. Akkasumatti dhumarratti Oromoo Maltiimiidiyaa Piroodakshin sagantaa keetti irratti keessummaa gooteen afeeroo keetiif hedduu tokko galatoomii gaafii hawaasa irraa naa deebiteef deebisaa quubsaa kanneetiin jira jeetii yaadaa. Waan afeertaniif galatoomaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota warreen maatii Oromoo Maltiimiidiyaa taatan hundinuu turtiin Nuraddiin Suleemaan wajjin goone kana fakkaata. Torban keessummaa biraa qabadhee hangaan isin dhufutti nagee keessanaa turaa isinin jecha Oromoo Maltiimiidiyaaf yookaan haariyaa satin taate asumaan sabskiraayib godhuun dagatini fayyaa dee'a.